jira yoo ta'e inni kun kaan dhaabbiteessa proportionalummaa jenna. Yaadni kaaxaa jedhu kun proportionalummaa maaliitiin jira jenna? Kallattiitiin jira jenna jechaadha. Mallattoo yaa fixaa hariiroo proportionalummaa kallattii yoo qabaatan isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya. Yaan proportionalummaa kallattii xaa jechuudhaan kan barreessinu ta'a jechaadha. Inni kun mallattoon yeroo barreessinudha. Fakkeenya yoo fudhannee mee gabatee kana ilaalaati. Gabatichi maal ibsaa? Xaan hamma sukkaaraa yoo ta'u kiloogiraamaati yoo ta'u, yaan immoo maal ibsaa? Gatii kiloogiraamaatiin kan ibsu ta'a yaan. Kanaaf inni kun isa nuuf kenname kana xaa irratti irra maal gaafate? Irratti yaa fixaan proportionalummaa kallattii qabu yoo ta'e, yaa fixaan proportionalummaa kallattii yoo qabaatan hariiroo isaan bifa yaadni kaaxaatiin barreessi kan jedhu kana ilaalla. Irratti immoo tartiiwwan cimdii xaayaa diriiroo koordineetii irratti barreessidha. Keessaan kanneen yoo ilaalle tokkoon isaaniitii yoo ilaalle irratti immoo giraafii akkamii argachuu dandeessa kan jedhus gaafatee jira. Inni kun furmaata isaa irratti akkuma gabatee kana irratti ilaalamutti akka gatiin xaa dabalaa deemuun gatiin yaa dabalaa deema. Kanaafiyyuu gabaticha yoo ilaaltani gabaticha irratti xaan 1 2 3 jedhaa yoo deemu yaanis meeqa? 30 60 jedhaa deema. Xaan dabalaa deema yoo ta'e yaanis walumaan dabalaa deema. Kanaafiyyuu xaa fi yaan proportionalummaa kallattii ni qabu jechaadha. Proportionalummaa kallattii kan jennuun yoo xaan dabalaa deema ta'e yaanis walumaan dabalaa deema yoo ta'e, yookiin immoo xaan hir'achaa deema yoo ta'e yaanis walumaan hir'achaa deema yoo ta'e proportionalummaan akkasii proportionalummaa kallattiiti jennaanii jechaadha. Kanaafuu baa irratti dhaabbateessa nu gaafate. Dhaabbateessi ni ta'a yaa irra xaaxaa yaa irra xaa. Yaan immoo jalqaba irratti 150 irra 5ti. Lammata irratti immoo 120 irra 4ti. Sadaffaa irratti haaluma kanaan yoo isaan kanneen waliif irre 155 yoo irre 120 yoo irre isa dhumaa irraa kaanee hiraa yoo deemne 30 arganna waan ta'eef dhaabbateessi proportionalummaa meeqa? 30. Isa kanallee bifa maaliitiin yoo ibsine? Kanas bifa proportionalummaa kallattiitiin yoo keenye meeqa ta'a jechaadha? Yaanni ta'a kaaxaa 30 ta'a jechaadha. 30 ta'a yaan. Kanaaf 30 ta'a jechuun inni jalqabaa irratti 30 takka hoo baay'ifne 30, isa lammaffaa irratti 2 hoo baay'ifne 60 jedha. Itti fufa waan ta'eef hariiroon isaa kana yoo proportionalummaa kallattiitiin ibsine 30 ta'a. Isa kana giraafii yoo keenye immoo giraafiin isaa kana fakkaata. Giraafiin isaa xaan 1 yoo ta'e yaan 30, xaan 2 yoo ta'e yaan 60 jedha. Haala kanatti giraafii isaa akka haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Daa immoo giraafii sarara qajeelaa. Inni kun giraafii sarara. Giraafiin isaa maal fakkaata kan jedhu giraafiin isaa isaan kanneen yoo wal qabsiifne giraaficha asitti dhufnee yoo wal qabsiifne 30 akka jennee wal qabsiifne giraafiin isaa maal ta'a? Sarara qajeelaa ta'a jechaadha. Giraafiin isaa sarara qajeelaa ta'a. Inni itti aanu hubadhu. Yaa fixaan proportionalummaa kallattii yoo qabaatan lamaanuu wal faana dabalaa deemu. Yoo lamaanuu wal faana hir'achaa deemu ta'e yookiin wal faana dabalaa deemu yoo ta'e yookiin immoo wal faana hir'achaa deemu yoo ta'e maal qabu? Yaa fixaan proportionalummaa maalii qabu jennaani? Kallattii qabu jennaan jechaadha. Kun reeshoon isaanii ilaaluun akkuma hubatamutti xaa tokkoo fi xaa 2 gatiiwwan xaa fi yaa tokkoo yaa 2 gatiiwwan yaa yoo ta'an
xaa tokkoo fi xaa lama gatiiwwan xaa fi yaan tokkoo yaa lama immoo gatii yaa yoo ta'an xaa tokko irra yaa tokkoo xaa lama irra yaa lama yaa tokko irra xaa tokkoo jedha. Haala kanaan proportionaalimmaa haala kanaan ibsamu proportionaalimmaa kallattii jennaani. Inni tokko ulfaana dabalaa deemu ulfaana hir'achaa deemu yoo ta'e xaa fi yaan proportionaalimmaa kallattii qabna jennaani. Amma fakkeenyaaf fakkeenya 8ffaa kanas yoo ilaalle gabatee armaan gadii keessatti yaa fi xaan proportionaalummaa kallattii qabu gatii xaa tokkoo fi yaa tokkoo barbaadeedha. Kanaafuu proportionaalummaa kallattii qabaannaaniin xaa tokko irra 9 27 irra yaa tokkoo jenneeti akkasitti deemna. Yaan proportionaalummaa kallattii waan qabaniif hariiroo proportionaalummaa kallattii irraatii xaa tokko irra 9 ixaa 27 jala yaa tokkooti jennaani. Kunis ni ta'a 45 irra 22.5 jennee haala kanaan hojjenna. Isa kana arganna jechaadha kanarraati. Yoo furamu immoo akka armaan gaditti furuu dandeenya. Isa kana xaa tokko irra 9 ni ta'a. Xaan tokko irra 9 ni ta'a. Meeqa? 45 jala 22.5 hariiroo maalii gabatee sanirraati jechaadha. Gabaticharraati. Kanaafiyyuu xaaf yoo furre xaa tokko qaxxaamura baay'inaa xaa tokko baay'isuu 22.5 9 baay'isuu 45ti. Kunis xaan tokko 405 jala 22.5 waan ta'uuf xaan tokko meeqa? Xaan tokko 18 405 yeroo 22.5 meeqa nuuf kenna? 18 nuuf kenna. Yaan tokko immoo yaan tokko argachuuf 27 irra yaa tokkoo ni ta'a 45 irra 22.5ti. Kunis qaxxaamura yoo baay'ifne haaluma kanaan qaxxaamura yoo baay'ifne kanallee isaan kana arganna waan ta'eedhaafi yaan tokkoo ni ta'a 6.7 jala 45 yoo irreef meeqa argannaa? 13.5 arganna. 13.5 arganna. Kanaafuu xaan tokko 18 yaan tokko immoo 13.5 kan ta'e argannaa jechaadha. Gaafiin itti aanu gilgaala 4.4 hojjenna. Gilgaala 4.4 jalatti yoo xaa fi yaan akka itti aanutti kennaman dhaabbateessa foormulaa isaa ibsu barreessidha. Kanaafuu yaan kallattii xaa waliin jijjiirama. Yaan 12 fi xaan 3 yoo ta'e dhaabbateessi isaa maal ta'a? Yaa fi xaan waan jijjiiran waliin waan jijjiiram kallattiin waliin waan jijjiiramaniif kaan ni ta'a yaa irra xaa jennaan. Yaan ni ta'a kaaxaa waan ta'uuf yaa irra xaa. Yaan meeqa? Yaan 12 irra 3 meeqa arganna? 4 arganna. Kanaafiyyuu foormulaan dhaabbateessa kana ibsu immoo 4 xaa ta'a jechaadha. 4 xaa ta'a. Maaliif 4 baay'isuu kaa baay'isuu xaa waan ta'eef 4 xaa ta'a. Inni itti aanu baan yaa fi xaan ammas kallattii waan jijjiiraniif kaan ni ta'a yaa irra xaa ta'a. Yaan immoo tokko yaan tokko lammaffaadha. Tokko lammaffaa hiruu tokko afuraffaa tokko lammaffaa hiruu tokko arfaffaa jennee haala kanaan keenya tokko lammaffaa hiruu tokko arfaffaa jechuun tokko lammaffaa fuggisoon hiruu baay'isuudha. Fuggisoon tokko arfaffaa 4 irra tokkooti. 4 takka 4 2 waan ta'uuf kaan keenya 2 ta'a. Kanaaf foormulaan isa kana ibsu immoo foormulaan isa kana ibsu yaanni ta'a 2 ta'a. Foormula dhaabbateessi keenya 2 foormulaan dhaabbateessa kallattii 2 kana wajjin foormulaan proportionaalimmaa kallattii ibsu 2 ta'a jechaadha. 2 ta'a. Gaafiin itti aanu gaafiin kun nuuf kennamee jira. Foormulaa kenname irratti hundaa'uudhaan foormulaan kennaa yaanni ta'a 3 irra afuraffaa xaa fi baa irratti maanni ta'a 3 lammaffaa waa ta'a. Isa kana irratti hundaa'uudhaan gaaffilee kana yoo hojjennu tokkoffaa yaan kennamee jira. Xaan immoo xaa barbaadeedha. Yaan tokko sadaffaa yoo ta'e tokko sadaffaa bakka yaa yoo buufne xaan meeqa ta'a? 3 ta'a. Xaan 3 ta'a. Tokko 8 bakka yaa yoo buufne 8 ni ta'a. 3 afuraffaa waan ta'uuf 4 baay'isuu 3 8 32 jala 3 jenneeti. Xaan keenya 8 32 sadaffaa ta'a. Xaan asitti 9 waan nuuf kenneef yaa argachuudhaaf yaanni ta'a
sadii afuraffaa baay'isuu xaan sagala waan ta'eef 27 jala afurii ta'a. Ammoo asirratti yaan 20 kenne waan ta'eef 20 isaa sadii afuraffaa taati. Xaan keenya 80 jala 3 ta'a jechaadha. 80 jala 3 ta'a. Gara isa kanaatti soo darbine maan kennamee jira. Waan hin kennamne kanaafiyyuu maan tokko lammaffaa ni ta'a, tokko lama sadaffaa ta'a. Lama sadaffaa. Kanaaf maan nuuf kenname waan ta'eef tokko lammaffaa ni ta'a, lama sadaffaa waa qaxxaamura baay'ifna. Qaxxaamura yoo baay'ifne waan ni ta'a sadi afuraffaati ta'a. Maan sadi yoo nuuf kenne immoo mas sadi baay'isuu sadii sagal lammaffaa ta'a waan. Asiitii waan nuuf kenname bakka waa ja'a buufne ja'a sadii lama sadii inni badaa lama baay'isuu lama immoo afur maan afur ta'a. 21 maa irratti waan nuuf kenneef 21 ni ta'a. Lama sadaffaa maadha. Sadii baay'isuu 21 63 jala lamaati ta'a jechaadha. Gaafiin bakka hir'ate keenya isa kana nuuf ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo Piroobileemota armaan gadii akkaataa gaafatamteen furiidha. Yaan kallattiidhaan xaa waliin jijjiirama. Yoo xaan 20 ta'e yaan 100 yoo ta'e 100 ta'a. Yoo xaan 5 ta'e yaa barbaadeedha. Isa kana yeroo barbaannu yaa fi xaan kallattiidhaan waan jijjiiramaniif kaanni ta'a yaa irra xaati ta'a. Yaan 100 kana 20 yoo irre dhaabgateessi keenya meeqa? Dhaabgateessi keenya 5. Amma 5 arganne kana wanti kallattiidhaan proportionaalummaan keenya proportionaalii kallattii waan ta'eef yaanni ta'a kaa baay'isuu xaa ta'a. Kaan amma 5 argannee jirra. Kaan 5 arganne waan ta'eef yaan keenya 5 baay'isuu xaa immoo asitti 5 waan nuuf kenne 5 baay'isuu 5 ta'a. 5 baay'isuu 5 immoo 25 ta'a jechaadha. Kanaaf xaan 20 ta'ee yaan 100 yoo ta'e dhaabgateessi isaa 5 ta'a. Xaan 5 yoo ta'e immoo yaan immoo 25 ta'a jechaadha. 25 ta'a. Kan baay'ee immoo naan kallattiidhaan qaa waliin jijjiirama. Yoo naan 3 ta'e qaan 39. Yoo qaan 8 ta'e immoo naan meeqa? Naa barbaadeedha. Kanaafiyyuu naa fi qaan kallattiiwwan jijjiiramaniif kaan ni ta'a qaa irra naa ta'a. Qaan 39 irra 3 13. Kanaaf kaa arganne waan ta'eef qaan ni ta'a kaa baay'isuudha. Kaan dhaabgateessa yoo ta'e dhaabgateessa 13 arganne waan ta'eef 13 baay'isuu naan immoo 8 nuuf kenne 13 baay'isuu 8 dhibbaa fi 8 ta'a jechaadha. Dhibbaa fi 8 ta'a. Kan itti aanu konkolaataan tokko sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 65 deema. Fageenya konkolaataan deemu kallattiidhaan sa'aatii itti fudhatu waliin jijjiiramaa deema. Gabatee armaan gadii kun isa ibsa. Gabatichi isa ibsa waan ta'eef yoo yeroon sa'aatii tokko ta'e fageenyi kiiloomeetira 65 deema. Yoo 2 ta'e yoo ta'e meeqa deema kan jedhu 2 baay'isuu 65 2 baay'isuu 65 meeqa? Dhibbaa fi 30 ta'a. Yoo immoo 3 ta'e 3 baay'isuu 65 dhibbaa fi 95 ta'a. Yoo 4 ta'e immoo 65 baay'isuu 4 200 fi 70 ta'a. Yoo 5 ta'e 65 baay'isuu 5 dhibbaa 325 ta'a. Dhibba 325 ta'a jechaadha. Inni itti aanu kanaafiyyuu proportionaalummaan kun proportionaalummaa kallattii waan ta'eedhaafi isa kana foormulaa maalitti fayyadamna jechaadha. Fayyadamnee kana hojjannee yaanni ta'a kaa baay'isuu xaa kan jedhu kanaatiin. Kanaafuu kaan keenya meeqa? Kaan yaa irra xaati 65 jala tokko waan ta'uuf isa kanaaf 65 baay'isuu 2 wanti jedhaa deemneef kaan keenya meeqa waan ta'eef
kaan keenya 65 waan ta'eef jechaadha. 65 waan ta'eef 65 baay'isuu tokko baay'isuu lamaa jedhaa wanti deemneef. Inni taanuu gatiin uffata tokkoo kallattiidhaan dheerina waliin jijjiiramaa deema. Yoo uffanni meetira 5 gatiin isaa qarshii 600 ta'e gatiin uffata meetira 6 barbaade kan jedhu kan mee gatiin uffata meetira 6 xaahaa jennu. Kanaaf dheerina uffata meetira 5 yoo ta'e gatiin 600, meetira 6 yoo ta'e immoo gatiin isaa xaa jennee. Kanaaf inni kun proportionaalimmaa kallattii qaba waan ta'eef 5 irra 600 ni ta'a. 6 irra xaa jennee kanarraati qaxxaamura hoo baay'ifne shanxaa baay'isuu shanxaan ni ta'a. Qaxxaamura akkasuma baay'ifne shanxaan ni ta'a. 6 baay'isuu 600ti. Kanaafiyyuu xaan ni ta'a. 6 baay'isuu 600 jala 5 jala 5 yoo jenne 5 takka 5 120 baay'isuu 6 immoo 720 ta'a jechaadha. Kanaaf gatiin uffata meetira 6 meeqa 720 ta'a. Kan meetira tokko 600 kan meetira 5 600 yoo ta'e kan meetira 6 immoo 720 ta'a jechaadha. Kan itti aanu yoo boonsaan sa'aatii tokko keessatti fardaan kiiloomeetira 12 deemate sa'aatii 15 keessatti kiiloomeetira meeqa deema kan jedhu furmaan isaa sa'aatii 5 keessatti kiiloomeetira yaa deema haa jennu. Sa'aatii tokko keessatti 12 deema. Sa'aatii 5 keessatti yaa waan ta'uuf proportionaalummaa kallattiidhaan tokko irra 12 ni ta'a. 5 irra yaa ta'a. Qaxxaamura hoo baay'inni tokko baay'isuu yaa ta'a. 5 baay'isuu 12. 5 baay'isuu 12 immoo 60 waan ta'uuf yaa meeqa 60. Kanaafiyyuu boonaan sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 12 deema yoo ta'e sa'aatii 5 keessatti kiiloomeetira 60 deema jechaadha. Kiiloomeetira 60 deema. Gaafiin itti aanu yoo ayyaantuun aannan liitira 21 keessaa dhadhaa kiiloogiraama 3 baaste ta'e aannan liitira 84 keessaa dhadhaa kiiloogiraama meeqa baafti kan jedhu mee aannan liitirri 84 keessaa dhadhaa xaa baaste haa jennu. Isa kana gabateen haala kanatti 21 keessaa kiiloogiraama 3 baaftoote 84 keessaa xaa hin beekamu. Kanaafiyyuu inni kunillee haaluma ammaan dura hojjennee proportionummaa kallattiidhaan 21 baay'isuu xaa ni ta'a 84 baay'isuu 3ti. Kanaafiyyuu 21 jala 21 jennee xaan qubatti hafti. 3 baay'isuu 84 jala 21ti. Jala 21 ta'a. Kanaaf 21 3 takka 3 7 84 jala 7 7 yoo irra immoo 12 ta'a. Kanaaf ta'an 12. Kana jechuun aannan liitira 21 keessaa kiiloogiraama 3 yoo baate 84 keessaa immoo kiiloogiraama 12 lamatu bahaa jechaadha. Kiiloogiraama 12tu bahaa. Gaafiin 8ffaa mee daldalaan tokko buna kiiloogiraamii tokko qarshii 200 gurguraa jennu. Gabateen armaan gadii baay'ina buna gurguramanii ibsa. Gabatichi isa kana fakkaata. Kanaaf agarsiisa yoo ta'e dhaabbateessa proportionaalummaa barbaadedha. Dhaabbateessa proportionaalummaa barbaaduudhaaf 200 tokkoof yoo irra 200, 400 lamaafis yoo irra 200, 600 lamaaf yoo irra 200 waan ta'uuf kanaaf kaanni ta'a yaa irra dhaabbateessi keenya yaa irra xaataa 200 tokkoof 400 lamaaf 600 hundayyuu yoo hirree meeqa arganna 200 arganna waan ta'eef dhaabbateessi keenya meeqa 200 ta'a jechaadha. Dhaabbateessi keenya 200 ta'a. Barumsi keenya har'aa asumarratti raawwataa yeroo itti aanu proportionaalummaa fuggisuu fi gilgaala 4.5 isiniif dhiyeessinaa. Koomeentii jalatti immoo gaaffilee shaakalaaf isiniif kaa'aa. Telegiraama keessa dhaqxanii argachuu dandeessu. Galatooma.